Ayezi nu bagana gaan dhufte? Bagana gaan Maaloo hojii dhufte har'a? Maaloo hojii dhufte? Fiilmii ilaaluun dhufe. Fiilmiin eebbisiisa. Fiilmii miixuu irrattis turteetta. So fiilmii miixuun akkam ture mee isarratti xiqqoo nu dubbadhuuti? Fiilmiin miixuu akkuma baay'een keenya yoo beeknu fiilmiidha. Fiilmiidha. Fiilmii ergaa baay'ee of keessaa qabu. Barnoota nama barsiisuu danda'u, nama bashannansiisuu danda'u, ergaa hedduu cimaa of keessaa qabu. Fiilmiiwwan biraarraati maaltu adda godha itti yaadda isaanii badhaasa odaa awwaardiilee 5 badhaafame fiilmii miixuu achi keessaa ittiin badhaafamtaniitu maaltu adda godha maaliif badhaasa amma kan argate jettee yaadda? Wanti adda isa godhu ulaagaalee taa'antu jiru daayireekti gochuu iskiriiptiinsaa taatoon achirratti filataman wannoota kana hundumaa waan guuteef adda isa taasisa. Kanaafis odaa awwaardii irratti badhaafamee jechuudha. Ulaagaalee taa'an hundumaa kan fiilmiidhaaf madaaluu fi ogeessonni fiilmiif kanatu ta'a fiilmiin guutuu kan ta'u jifuu kan qabaatu jifuun isaa guutuudha kan jedhamu kana qabaatedha isa jedhan san waan guuttateef badhaafame. Ayyee fiilmii finnaaf irra jirta moo akkami tarra si argina moo sin argina? Nan argita finnaaf irra hin jiru. Xorataa baate? Saammaarratti. Ayyeegaa fiilmii miixuu erga akka kanatti ilaalteeti fiilmii finnaa fi ana amma seenee ilaaluuf deemna maal ekspektii goota maal tilmaamta maal eegdee dhufte fiilmii isa kanarraati? Waan biqilaan jedhee taa'ee miixatee yookaan immoo barreessu waan inni qalamni isaa tuftu sana nan beeka waan ta'eef miixuurran caalalee yaada. Dhibbaa yaadda jechuudha? Dhibbaa ol. Tole egaa ilaaltee gaafa baatu akkamitti akka argite nutti himtee deemta yeroo gaarii qaba. Galatoom. Tole Jimaa Galataa badhaafama odaa awwaardii bara kanaati. Fiilmii har'aa irratti maal eegdame? Fiilmii akkamii taatee tilmaamta? Egaa wanta tokko fiilmii nan tilmaama jechuun hin dandeessu. Gaafa argitee booda yookiin gaafa daawwattee booda yaada kennuu hin dandeessa. Fiilmiin kun garuu akka yaadota kan tilmaamu takkuma maqaasaa finnaaf waan baay'ee irraa eegna jennee yaadna. Tole fiilmii miixuu ilaalteetta? Fiilmii miixuu akkamitti ilaalte? Bareeda. Dhugaa dubbachuuf bareeda jechuudha. Biqilaas fa'aa barreessaa cimaadha. Fiilmii miixuu barreessee nu daawwachiiseera. Uummata keenya biraan gaheera. Waan humna hojjechuu qabnu immoo isarra kan fooyya'aa ta'edha jenneeti yaadna. Kan waan tokko hojjennerra tokko fooyyessineeti irra deemus qabna. Waan hundumaan. Ijaa kanaaf biqilaanis wanta kana daawwanna jennee abdii guddaatiin dhufnee hawwii keenya galmaan ga'u finnaaf immoo dhumarratti daawwannee immoo walitti deebi'uu hin dandeenya. Ayyee Jimaa Galataa yeroo gaarii siif haa ta'u booddee gaafa baatu yaada keenyaaf laata. Thank you. Tole artiist Solanaa Dimaasuu fiilmii miixuu irratti taatoo jabaa turte ittiinis badhaasa odaa awwaardii badhaafamteetta. Fiilmii miixuu akkam ture mee gabaabsiti? Fiilmii miixuu dhugaa dubbachuuf fiilmota jiranirraa akkaataan isaa iskiriiptii kaasee daayirektingii beekamaadha. Biqilaan nama jabaadha. Baay'ee fiilmii adda ture. Fiilmota mana hojjedheerraa jecha. Baay'ee adda ture. Eeyyee fiilmii finnaaf irras jirta. Taatoo adda dureedhaani. Mee fiilmii kana akkamittiin eegna? Fiilmii kanaan immoo fiilmii miixuurraa adda ta'e maaltu jira jettee nutti himtame? Adda dureedhaan fiilmii kanarra hin jiru tureera garuu iskiriiptii dubbisee nan beeka. Fiilmii ajaa'ibaatti dhugaa dubbachuu fi akka carraa ta'e fiilmii kanarratti haala tokkoon hirmaachuu dhiisuuf baay'ee jira. Iskiriiptiin isaa ajaa'iba. Fiilmicha ilaaluuf baay'ee ariifadheera amma. Ayyee gaafa deebitee baatu yaada kennuu laattaa yeroo gaarii qaba. Barreessaa daayireektara abbaa ogummaa hedduu abbaa qalbii jedhee si waama rakkoo qabu abbaa dheebuu jechuudha. Diraamaa dheebuudhaan si beeka uummatni hojii baay'ee hojjettee taatu dhangaatii kaastee muuxannoo baay'ee qabda. Fiilmii Biqilaan barreesse jalqabaa fiilmii miixuu akkamittiin ilaalte? Yeroo sanatti istaandaardi fiilmii istaandaardi isaa eeggatee fiilmii piroodakshinii isaatiin guutuu ta'e fiilmii bareedaa ture. Baay'ee itti bohaarree itti gammannee ture. Fiilmii bareedaa ture.
Ayyee fiilmii Saharaa kana fiilmii Biqilaa Saharaa finnaaf jedhu kanarraati immoo akka ogeessa tokkotti maal arguuf tilmaamtee dhufte? Namni deddeebisee hojjetu dogoggora isaarraayis dogoggora namoota kan biraatirraayis baratee waan bareedaa nuuf fida jennee amanna. Kanaafuu namni deddeebisee hojjetu yeroo hunda waan bareedaa hojjechuu danda'a. Kanaaf waan bareedaa tokko waan istaandardi isaa eege arganna jedhee yaada. Ayyee fiilmicha daawwattee yeroo baatu immoo yaada nuuf laattaa yeroo gaarii qaba. Ayyee. Tole gammada bagana gaan dhufte? Bagana gaan eegte. Baay'ee akkuma kee furdachaa jiraniis akkamidha maal yaadame? Ani isaan jiraatu furdachaa jirtan. Walakkaatti wal arguun keenya nu. Hin danda'amu. Ayyee gammadaan fiilmii afaan Oromoo baay'ee hordoftaa naannoo aartii Oromoo keessatti nama aktiivili hirmaatu keessaa tokkodha. Fiilmii miixuu akkamitti agartame? Miixuun anaaf sadarkaa fiilmii Oromoo keessatti nama istaandardii waan ta'e seet godheedha jedhee yaada. So waan guddaadhaaf miixuurraa kan argine istaandardii fiilmii Oromootiin olii jedhee yaada. Baay'een isaa fiilmiilee Oromoo baay'ee isaa argineerra. Kwaalitii akkasiin qabanii kwaalitii gaariitiin hojjetame wanti baay'ee isaa akkasittiin arge. Ayyeegaa fiilmii miixuu erga akkasitti ilaalte Biqilaa humti barreessaa humti miixuu immoo fiilmii haaraa finnaaf jedhu immoo ilaaluuf asitti wal argine mee fiilmii kanarraati immoo maal eegda amma seentee ilaaluuf yeroo jettu? Finnaaf miixuun caalu taanaan Biqilaatu fudhee galuudhaaf dhufe. Asuma garuu for sure akka inni itti dadhabaa turee fi waan inni gochaa ture dhiphina akkamii keessa akka inni darbaa ture waa'ee fiilmii waa'ee waraabbii waa'ee piikcharii qofatu hin ta'in hangam akka inni saawundi iskooriidhaaf waan hedduudhaaf akka inni dadhabaa ture waan hin beekuuf for sure baay'ee fiilmii bareedaa fi gaarii ta'a jedheen yaada. Seenaan isaas immoo jabaataa ta'a waan nama amansiisu ta'e jedhee yaada. Sababiin isaa yeroo baay'ee fiilmiin Oromoo hin shakkitatti aanee waan jiru amma bakka fuudhuuf jedha yookiin hin duuti jetteetuma shakkitee biraa galta. So akka kana akka hin taane namni yoo xiqqaate sirriitti akka itti yaadee dhugumayyuu wanti kun fiilmii gaariidha jedhee saspensii gaarii qabaate walitti bu'iinsi konfliktiin achi keessa jiraatan amansiisaa ta'anii seenaan achi keessa jirus immoo na amansiisuu danda'uu qaba. Seenaa biyya lafaa irratti yoon gadi ba'e hin mul'anneef hin taane taanaan waanuma hin taane ta'ee hafa waan ta'eef kan ammoo hin godhu jedhee nama na Biqilaani waan akkasii of eeggata. For sure fiilmii bareedaa fi kana ol sadarkaa isaa eeggatedha jedhee namana. Ayyee gagammeeni deemiitii fiilmicha ilaali gaafa deebitu immoo yaada keera deebitee siin kenna. Ayyee Saamishaa baga nagaan dhufte? Baga nagaan nu edde. Arragaa fiilmii finnaaf ilaaluuf as jirra. Barreessaan fiilmii finnaaf immoo kana dura fiilmii miixuu jedhu barreesseera. Fiilmii miixuu ilaalteetta jedhee mayyaadha. Yaada akkamii qabdamee isarratti? Fiilmiin miixuu aartii industirii Oromoo keessatti waan guddaa jalqabaa fidee dhufe jedhee yaada. Isa booddees fiilmonni ba'anii argiteetti yoo ta'e jijjiirama haaraa fidanii dhufan. Isaaf bu'uurri miixuu jedhee mayyaada. Egaa har'a barreessaama fiilmii miixuus immoo fiilmii finnaaf jedhu dabalee nu barreesse Rabbi eebbasaaf dabalu. Mee fiilmii kanarraati immoo maal eegdame? Dhugaadha dadhabbiin irratti gochaa turee fi tattaaffiin halkanii guyyaa barreessaa sa'aatii 7-8 keessa gaafan irraa dammaqee tarii diida gaafan deemuuf jedhu nan argaan onlaayinii irratti gaafan gaafadhu itti barreessaa jira yookiin aayidiyaa wayii jijjiiru itti dadhabeera dhugaadha. Kun immoo waan guddaa akkan isarraa eeguu na godheera. Jalqabaa kaaseesi numa hordofaa jirra gatitee fi amma immoo laallameesti bu'aasa. Ayyee Saamishaa meeseeniitii ilaaleetii gaafa deebitee baatu immoo yaada nuuf laatta jechuudha. Akka gaarii. Yeroo gaarii qaba. Ayyee. Daagi. Ayyee artiist Gadaa Hamdaa baga nagaan dhufte? Baga nagaan eega. Ayyee arragaa fiilmii finnaaf jedhamu kan Biqilaas foon barreeffame eebbisuuf deemna. Mee akka nama aartii Oromootti dhiyoo ta'etti fiilmiiwwan afaan Oromoon hojjetaman baay'ees ilaalu. Fiilmii har'aa irratti waan adda ta'e yookiin waan fooyya'aa ta'e maalan arga jettee yaaddee dhufte? Tokkoffaa fiilmiin har'a eebbifamu kun yeroo muraasa keessatti fiilmii lammaffaa Biqilaati. Kun ammoo cimina isaa agarsiisa. Kun ammoo waan addaati. Waggaa tokko lama keessa fiilmii lama hojjechuun baay'ee ulfaata. Odeeyyiin as jiru baay'ee bareeda. Namni amma seenaa Oromoon akkana ta'uu qaba. Fuuldurattis kana ol akka deemu abdiin qaba. Waa baay'een eega. Tokkummaa eega asirra. Milkii eega.
waan bareeda eegu. Ayyee egaa fiilmicha seeniitii ilaaliitii gaafa baatu immoo akkam akka ture yaada nuuf latta jechuudha. Yeroo gaarii qaban. Ayyee. Ayyee Tamraata Addaamuu Abbaa Makkoo Bilii egaa beeksisa irratti miidiyaa afaan Oromoo aartii afaan Oromoo keessatti ga'ee leencaa taphachaa jirta yoo hin jedhee si xiqqeessuun ta'u. Kanaafiyyuu har'a gaaffii tokko si gaafadha. Fiilmii Finnaafii eebbisuuf as dhufne barreessaan fiilmii Finnaaf immoo fiilmii Miixuu barreessee ture kana dura fiilmii Miixuu ilaalteetta yoo ta'e fiilmii Miixuu fiilmiiwwan afaan Oromoo biraarra maaltu adda isa godha akkamitti ilaaltee turte yeroos? Thank you. Fiilmiin Miixuu egaa adeemsa keessa teekinooloojiin gaafa guddachaa deemu beekumsi gaafa dabalaa deemu waan nuti jijjiiramaa deema. Fiilmii keenya dura turan irraa fiilmiin Miixuu wantoota fiilmiin tokko ittiin madaalamu keessaa waan irra muraasa irra hedduu baay'ee badhaafamaadhas fiilmiin kuni. So wantoota turan keessaati irra guddaa sagaleen kwaalitiin piroodakshinii akka jirutti istoorii filoo'n fi akkaataan jalqabaaf xumura isaa baay'ee gaarii fi seenaa aartii keessattuu kan fiilmii afaan Oromoo keessatti ga'ee hangafaati. Karaa hundumaan baay'isa jaallatameeras anis akkasumatti ilaala. Ayyee egaa fiilmii lammataa sammuu eebbisiisuuf deema Biqilaanii mee akka nama fiilmii Miixuu barreessee tokkotti fiilmii Finnaaf irraati immoo ati maal eegda amma waan haaraa yookiin waan fooyya'aa tokko maalan arga jettee yaadda? Akkuma jalqaba si jedhedha. Fiilmiin tokko yeroodhuma haala yeroo guddina dinagdee guddina teekinooloojiitiin wal qabatee guddachaa deemuu qaba. Sun amma yeroo almost waggaa lamaan sadan kan duratti fakkaata. Yeroo baay'ee kan inni eebbifame kan gidduutti jijjiirama hedduutu jira. Sanuma hordofee sanumaan bu'uura godhatee waan gaarii ta'a jedhee expect godha dhugaa dubbachuu fi kanaafan dhufes. Ayyee taa'ame seenii ilaaliiti baatee immoo dhugaa baata yeroo gaarii lama baay'ee. Ayyee barreessaa Lalisaa Indiriis baga nagaan dhufte. Baga nagaan weeddamu. Egaa as kan jirru fiilmii Finnaaf jedhu eebbisiisuu fi barreessaan isaa Biqilaa Asfaawuti ni beektaa. Biqilaan immoo kana dura fiilmii Miixuu jedhamu eebbisee ture. Fiilmii Miixuu akkam ture? Ija akkamiitiin ilaalteet? Fiilmii Miixuu fiilmii bareedaadha. Gulantaa fiilmiin afaan Oromoo hanga ammaatti irra jiru amma tokko fuulduratti ni buta jedhee yaada keessattuu gama hojii daayirekteerummaatiin wanta baay'ee dinqisiifadhuun irraa arge gaariidha namatti tola. Haa ta'u egaa fiilmii Miixuu erga akkas ta'eeti barreessaan fiilmii Miixuu har'a immoo fiilmii Finnaaf jedhamu kan dabalataa qopheessee jira. Fiilmii Finnaaf kanarraati immoo akka ogeessa tokkotti ati maal eegda? Miixuu irratti waan dabalataan irraa eegaa yeroo sanatti wantoota miixuun dhabe wantoota isa koomenta goonee fi Finnaaf irratti ni guutama jennetu eegna. Finnaaf fiilmii baay'ee gaarii ta'een amana. Ayyee lalo yeroo gaarii siif haa ta'u ilaaltee gaafa baatu immoo yaada kennuuf laattaa yeroo gaarii qaban. Ayyee Dooktar Naawun ati egaa abbaa ogeessa hedduuti hin shubbistasi hin urguufamta moo hin shubbisteedhama? Nan kirkira. Ayyee egaa baga nagaan dhufte? Baga nagaan eegde. Fiilmii Miixuu jedhamu kanaan dura ilaalteetta? Eeyyee. Akkamitti ilaaltenne fiilmii Miixuu? Fiilmii Miixuu kana dura ilaaleela. Fiilmiiwwan afaan Oromoo waggaa ammaatti ilaale keessaa namni egaa filannoo garaagaraa qaba. Kanaaf fiilmii baay'ee gaariidha. Jaaladheera daayirektingii isaa, sinematoograafii, editingii isaa, kalaringii isaa, even saawundi tiraakii isaa iyyuu fiilmii kana hunda isaa iyyuu jaaladheera. Ergan ilaale xiqqoo tureera garuu fiilmiiwwan haga ammaa afaan Oromoo ilaale keessaa anaaf sadarkaa jalqabaarra fiilmiiwwan kaa'u keessaa tokkodha. Ayyee Dooktar Galatoomii har'a immoo barreessaa fiilmii Miixuu Biqilaa Asfaa'u jechuudha. Fiilmii isaa lammaffaa Finnaaf jedhu qabatee dhufeera. Fiilmii Finnaaf kanarraati immoo waan adda ta'e yookiin waan fooyya'aa ta'e maal eegda akka nama aartii Oromootti dhiyoo ta'ettis akka nama fayyaa namaa hubatu tokkottis immoo. Haa ta'u egaa akka carraa ta'e Biqilaanii fiilmii kana galmaan ga'uudhaaf wantoota baay'ee yoo dalagu iddoo baay'eetti argee beeka. Anayyuu akka ogeessa fayyaatti waan naan mari'atee jira. Egaa kuni kan agarsiisu maalidha? Fiilmii kanaaf hagam akka inni iddoo kennee fi
ogeessota waan kun dhimmi isaan ilaallatu mara istuudiyoo sirbaa keessatti argee beekaa kun malee vookaalii sirba fiilmii sanaaf ta'uudhaaf yeroo achitti deddeebi'u argeera. Kanaaf isaaf iddoo isaa kennuu agarsiisa. Isaan alaa immoo namoonni inni filate ogummaa kanarratti baay'ee ciccimoo kan ta'anidha. Fiilmii miixuu irratti ga'umsa inni agarsiise argeera, waan inni hojjete argeera. Namni upgrade ta'aa deema normally of fooyyessaa deema. Kanaaf fiilmii jalqabaa isaa irratti waan inni dalage irra caalaa abdiit godhisa kanarratti immoo waan bareedaan eegaa jira. Egaa si'oofnee uma eegaa jirra hundi keenya iyyuu akkuma muuziqaan kilippii wayii gallakkifamuu fi faaruu wayii gallakkifamuu fi viidiyoo wayii gallakkifamuuf jedhan ani si'aa'ee baay'ee eegaan jira, waan baay'ee bareedaan eegama. Ayyee Dooktar Naa'om amma seentee fiilmicha laalta gaafa deebitee baatu akkamitti ilaalte yaada nuuf laattaa yeroo gaarii qaba. Tole guddaa galata. Ayyee. Hayyee Abdii Fiixee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Fiilmii miixuu ilaalteetta jedheen yaada. Mee fiilmii miixuu akka nama aartiitti dhiyoo ta'etti akka nama ofiisaatis immoo fiilmii mataa isaatii hojjechaa jirutti fiilmii miixuu ija ogeessaatiin mee akkamittiin ilaalteetti? Seenaan fiilmii Oromoo erga jalqabeetii bubbuleera haa jennu iyyuu maleessa haala amma irra jiruun yeroo dhiyoodha. Miixuu ija ogummaatiin yeroon ilaalu guddina aartii Oromoo keessatti keessumaa industirii fiilmii Oromoo keessatti fiilmii gumaacha guddaa gumaacha dheedheeran amana. Biqilaan fiilmii kana irratti dandeettii qabu umurii sanaatiin dadhabina jiru wajjin haala Oromoon irra jiru wajjin waan ajaa'ibaa tokko hojjete jedheetan amana. Fiilmii sana yeroon ilaalu akka biqilaan Oromootiif kennaa kenname tokkotti kan inni yaadu. Har'a immoo amantaa fi abdiin irraa qabu sana guutee fiilmii finnaaf tireelar isaa ilaalee sadarkaa sana caalaa baay'ee guddaa ta'een akka inni industirii fiilmii Oromootti waa guddaa tokko dabaleettan eega. Tireelarii isaarraa kan hubadheera amma immoo ilaaluuf jenna sababa ta'eefi utuun ergan ilaalee booda na gaafatteeti waa baay'ee dubbachuu nan danda'a garuu ilaaluuf jenna sababa ta'eef haa ta'u iyyuu malee dandeettii biqilaan qabuuf miixuurraa ka'ee finnaaf hojii ajaa'ibaa ta'een amana. Ayyee anis gaaffiif deebii lammataa siifan godha gaafa ilaaltee baatu yaada kee nuuf laattaa jechuudha yeroo gaarii qaba. Ayyee. Egaa ji'a tokko dura situ interviyuu na godhe har'a dugda koo deeffadha. Umriin kee meeqa? Umriin koo egaa erga miixuun eebbifamee booddee eebbifamee dura. Amma fiinaaftii keenyadha. Umriin koo egaa akkuma beekamu tuurri rifeensi kennu hin dura jechuudha. Yeroos 70 Amma gara 32 gadi hir'isi. Ayyee Saamishaa fiilmii miixuu ilaalteetta jedheen yaada. Mee fiilmii miixuu fiilmiiwwan afaan Oromoo biraarraa maaltu adda isa godha ture? Akkamitti ilaalteetta? Akka nama ogeessa tokkotti akka nama aartii Oromoo keessa yeroo dheeraa dabarsee tokkotti jechuudha. Yeroo dheeraa dabarsee gaafetti garuu hamilee kanatti gaarta turteettaan hojjechaa jirta. Dhugaa dubbachuuf waa'ee fiilmii miixuu ka'umsa guddaadha. Fiilmoota hojjetamaa dhufan irratti immoo riivoluushinii haaraa kan fidedha miixuun. Waan hundumaan qulqullinaanis daayirektiingiidhaanis aktiingiidhaanis kaameeraa kwaalitiidhaanis baay'ee qulqullina kan qabu seenaan isaas bareedaadha. Akkuma beektu immoo amma immoo yuutuubii irrattis dhufeera. Dursumaan nu gadhiifamuun isaas kun waan haaraadha. Akka miixuutti akka fiilmoota afaan Oromoo baay'ee hojjetamanii taa'aa jiru. Ammas dursee gadhiisuun isaas wanta gaariidha. Miixuu irratti waan baay'ee baranneera. Waan namatti toluudha. Seenaan isaas hundumti isaa egaa miixuu immoo namni ilaale fiinaaf immoo egaa biqoo fi ilma isaa lammaffaa argatee fi isa jalqabaan kunis ta'a kun immoo dachaa lama miixuun caaladha yaada. Ayyee egaa atis fiilmii hojjechaa akka jirtu yookiin xumurtee akka jirtu quban qaba. Fiilmiin kee yoom eebbifamame moo kanuma namaa eebbisiisaa bara baana? Jalqaba jaarsi namaa eebbisamti. Almost fiilmiin koo xumurameera. Ammas waan nuti xumurameera kan biqoo adursinu inneetu. Wal jalabmoo eebbisiisuunis karaa walitti cufuun gaarii miteenne. Gaappii moomuu barbaadeen malee amma akka biqoonumeetti anis ji'a tokko booddeen eebbisiisa yoo rabbeedhee fiilmii koo haaraa egaa waaqayyoof haa galatu as hin geenyeerra yeroo kanatti dhugaa dubbachuuf fiilmii hojjetanii eebbisiisuu miti
ofii makee manaa baatee as goonu wanta guddaadha. Yeroo isaa wajjin ulfaata. Boba'aan mi'aayeera. Boba'aan mi'aayeera. Ati maa ta'e rakkoo hin qabu. Nama maalii qabda dhuftee intarviiyuu nu goota. Garuu dhugaa kiroo laa fiilmii gaafa eebbisanii namni abareedu isaa dhiisus aarsaa guddaatti kafalama. Taatota bira bilbiluu mataan isaa aarsaa guddaa barbaada. Lookeeshinii akkuma beektuudha kaameeraa maanii bira qabachuun saawundi iskoorii editarii mataa isaa barbaachuun ulfaataadha. Akka afaan Oromootti nama hedduu argachuun ulfaata gazetee fi biqoodhaaf gaa rabbii kan milkisiif haa godhu. Kan eebbifame haa ta'u hojii bareedaa sirraa eegnaa kan kostis qophaa'ee. Ayyee Saamii fiilmii kees fiilmii baay'ee gaarii akka ta'e odeeffannoo qaba kan keessa wal duukaa eebbisiisnaa yeroo gaarii siif haa ta'u. Amiin siifis. nama kurarraa cufanna waan bultii nuti kurra maganfanna hambultii nuuf ijaarurra wal fanna hambultii nuuf ijaarurra wal gorfanna impiptu yaada koo tubtuu dambooba koo gaqqabdu uffata koo miidhagsitu bifa koo kuharsitu kan koo fageessitu rakkoo dagalee jiru yaalimuntu yaa'ikoo dagalee jiruti yaalimuntu yaa'ikoo. Garlamihin qabunu irratti dirqama yoo qorramne argamnes wal dura qabanna sirnumaan haasoyne furmaatatti laanna sirnumaan haasoyne furmaatatti laanna. Miidhagsitu bifa koo harsitu kan koo fageessitu rakkoo dagalee jiruuti yaalimuntu yaa'ikoo dagalee jiruuti yaalimuntu yaa'ikoo. Harsitu kan koo fageessitu rakkoo dagalee jiru deebantu yaa'ikoo dagalee jiruuti deebantu yaa'ikoo. Fiilmii Abayii hedduu baay'ee booda har'a iskiriinii irratti ilaalamuudhaaf kan ga'e fiilmii Finnaafin walii wajjin daawwachuudhaaf asitti argamne baga nagaan dhuftan hundi keessan iyyuu as jiraachuu keessan mee harka keessanii naa mirkaneessaa warri nyaachaa jiru. Kana taasisuudhaan
Biqilaa Asfaaw barreessaa fi daayirektara fiilmii Finnaaf gara waltajjiittan isa waama. Baga nagaan dhuftanis ni jedha akkasumas immoo miira itti dhagahame nuuf qooda. Biqilaa Asfaaw gara waltajjiitti naaf affeerame. Filmi hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Keessumaa filmi Oromoo baay'ee ulfaata jechuun garuu Waaqayyo nu gargaaree filmii lammaffaa hojjennee xumureerra. Isa kana keessatti namoonni baay'een nu wajjiniin yaadaan deeggarsa guddaatiin wajjiniin turtaniitu warra nu tumsaatotan hirmaa qabatoomaa jechuun barbaada. Egaa akka kanatti guyyaa hurraa asii akka nuyi walitti argamnuuf Waaqayyo callaa gaarii nuuf kenneera. Kanaaf Waaqayyo nuuf galateeffadha. Hunduma keessaa warra waa uummatanii bakka kanatti immoo argamtan isiniinis baay'ee isin galateeffadha. Aktaroota keenya hunduma isaanii baay'ee galateeffadha. Injooy godhaa fiilmii keenyaanii ilaalaa xumuraatii dhumarratti waraqaa ragaa namoota muraasaaf laannee dabalaan walumaatti nuti turan. Filmiin Finnaaf kana fakkaata ture. Hamileen keessan hin jiru. Ani waa jechuudhaaf qophaa'een qabu. Garuu immoo wanni jiruu namaa keessaatii wanni guddaan tokko waa barreessuu. Biqilaanii fiilmii inni barreesse kun anuma fiilmii irratti koomentii godhuudhaaf miti. Garuu barreessuu jechuun maal jechuudha? Dhugaadhumatti congratulations jechuun barbaada. Waaqayyo si haa guddisu. Goote kun sirrii haa ta'u sirrii hin tahini namni waan qabu darbate lumnan jedhamu jaan karaan kee jalqabdeetta karaan si dura jiru dheeraa. Kanaaf iyyuu wanni kun sirriidha moo sirrii miti gaariidha moo gaarii miti otoo hin tahin ani wanni dinqifadhee karaa kana calqabuu keetii isin waan kana irratti fudhatan hundum Oromoo bira galata qabu. Waan baay'een wanni sirrachuu qabu jira. Namni waa'ee fiilmii beeku, waa'ee daayirekt godhuu beeku gara fuulduraatti silaa Oromoon Womo hundumaatti booddee jira. Booddee jira jettanii yun himatinaa isaanis booddee jira. Isaanis booddee jira. Ani dhalooti amma jiru kun waa calqabuusaa ijaan argee du'uu kooti kan hin gammadu. Gaafa ani
gaafa arganna kudha saddeetii afaan oromootiin walaloo katabe jedhanii poolis xaabiyaatti ji'a 16 hidhan dambidollootti. Siksaa arattamata biratti akka kana bashaatti ni qataa. Eegasiis afaan oromoo ijoollee otuma jennu irra aanaa jirra galata waaqaaf. Tokko jedhanii lama jedhu wanni hundumtuu calqaba barbaada. Calqabamee al tokkoon perfektiin ta'u. Waan meeqa jechuu danda'ama waa'ee fiilmii kanaas waa'ee see maayini iskiriptii isaas koomenti godhuun hin danda'amu. Nuyi warra wantichaa hin calqabin waan taaneefi amma wanni impoortantiin koomentii godhuu sana otoo hin taane calqabuu keenya sana biraaboo itti fufaa. Tole, haasaan akka nu godhan kanaaf naa galateeffadhaani. Dr. Gammachuu fi Biqilaadhaan naa galateeffadhaani. Ulfaadhaa. Fakat